Oromoota kiyya kabajamtoota qaali. Bakkuma jirrurraa haala keessa jirrurraa haala yeroo gabaabaa kana keessatti dhaamsa kiyya gabaabaa akkuma waggoota yeroo dheeraa waggaa jahan dabre kana dhaamsa gurguddaa akka sabaatti waliif dhaamaa turre. Arra silaa waan nuti dhaamaa turrerraa kitaaba gurguddaa laayibireeriidhaaf ta'u gurguddaa seenaa gurguddoof ta'u barreeffachuun ni danda'ama jeetii nama. Waan hin jechaa turanii beeytanii Oromoo seenaa takka tasi dura dabarte dhageeytiidhaan barreeffamaan warra keessa tureen ni dhageeyfattaa ni barreeffatta seenaa dabarte dhageeytiin barreessitaa dhageeytiidhaan baratta kitaabaan baratta. Seenaa ati arra keessa jirtu harka ijateetii fi gurra keetii kan ati arra fi barreeffattu yoo cubbuun barreessite Oromoon dhugaa qabaa haqa qabaa dhugaa saniin injifataadha yoomuu Oromoon walaakin cubbuudhaan sobaan kijibaan abadan hin injifatu abbummaan fedheen injifatu. Waggaa jahan kanaan akkana jechaa jira bara. An Oromoo baraaruudhaaf dhugaarra dhaabbatee Oromoon injifannoo harkate jabeeyfatee waan harkaa qabu jabeeyfatee tarraa hafte guuttachuuf. Gaaffii takkaan isinii qaba Oromoota kiyya kabajamtoota qaali. Murtii guutoo gabbaa dhumaa du'aa namaan jiru takkaa zamana kana gartanii isin. Waggoota jahan dabre kana keessatti murtii guutoo gabbaa dhumaa du'aa uummata Oromootiin jiru takkaa gartee ati. Injuu hin jenne. Akka Oromoon injifatee hin beeka. Oromoon injifannoo harkate kunuunfannaan gayaadha. Tarraa hafte adeeminsa laafaan akka guuttatu naaf gala. Kanaafuu takkaa gabbaa du'aa wareegama dacha'aa hin barbaachifne hafalaa takka Oromoon hin jenne waggaa jahan kana. Adeeminsi deemaa jiru immoo na gaabbisiisa. Alis tsatsatemii na biratti maani isa tsataliin ja'anii jechuudha. Lamin al tsatsatu. Maaliif nun gaabbisiifne rakkoo hedduu namoota hedduu dhabnee bara. Akka Hacaaluu Hundeessaa dhabnee ni gaabbinaa bara. Kumaatamaan dhabnee bara ni gaabbina. Oromoo yeroo tanatti wal afaan deebi'ii rakkoon Oromoo jidduutti adeeminsa shira diinaatiin rakkoon Oromoo jidduu xaxamte bar nu gaabbisiisanii nu sheeneessaa bar jaran. Nu sheeneessaa bar. Anarra yoon ka'ee kitaaba barreesse nin gaabba hajuun barreessaa bar arra amurtu guutuu yoon ka'ee kitaabaan barreessa jee nin gaabba. Nama hedduu dhabnee bar. Kajiruun dhabnee fi kadu'aan dhabne jidduu nama hedduu dhabnee bar. Kanu gaabbisiisu. Kanu gaabbisiisu. Isinii gala. Maal dalay maal taheeti nuti hin gaabbine hoo. Namoota hedduu dhabneeti. Akkam barbaachifne hedduu keessatti arra Oromoo waa hedduu. Waan ifii isaatii if godhee fi wal godhe keessatti waan gaabbu guddaa qaba. Hin gaabbinu akka nama gartee hin gaabbinu jechuun hin danda'amu. Ana ragaa hin rakkadhu kitaaba hin gaabbuyyuufis hin rakkadhu. Waan hin gaabbineefis keessumatti ilaalla. Ana odoona ta'e hin gaabba. Oromootiitu sa'aan ani hin barbaannetti adeeminsa ergama diinaatiin wal afaan bu'ee wal dhawee wal gufachiise. Wal saxee wal sakaale. Diinaaf yeroo arra injifannetti Oromootu wal afaan deebi'ee adeeminsa ergama diinaatiin haadha Oromoo boochise. Abbaa Oromoo boochise. Oromoo wal cabse. Oromoo wal nyaate. Waggaa jahan kana namni akka Oromootti miidhame hin jiru jechaatiin beena hubatta. Na dhageessee ati. Ana akkana jechaa oolu. Namni akka Oromootti arra miidhame hin jiru ati asii. Namni kan naannoo Tigraayitti miidhame hin jiru jetta. Namni kan naannoo Amaaraan miidhame hin jiru jetta. Ana immoo namni akka Oromootti miidhame hin jiru jecha atiin beena. Yeroo Oromoon injifatetti adeeminsa ergama diinaatiin Oromoon wal dhawe wal ajjeese jiraasa ajjeese na sheeneessa. Isinii gala. Akka kana ta'uu ni barbaanneere hin barbaanne. Egaa yaa Oromoo odoo kijaan jiru kija agartee akka gizee garii nama dhibaa wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Welcome naa dhiyaadha. Rabbiif galanne haa gayu. Oromoota kiyya kabajamtoota qaalii kallattu mammee gara yaada kiyyaa kutuu dura torbee takkaa fi lama dura haasawa waa'ee haala yeroo kanarratti hoggaaniin xiqqoo haasawa gabaabaa tokko godhu
nama tokkootiitu barreeffama gabaabaa tokko akka komantii godhee ijoolluma Harargeedhaati warra odoo gartee humaan beeyne beekumtii barbaada sooshaal miidiyaa kana gubbatti mul'atu barreeffama sanii gabaabaa akka komantiitti barreesse tokko waan inni jiruun isinii wajjin mee xiqqoo yaada san shiroo namallee kofalchiisa deebiillee dhaafee miti garuu immoo ijoolleen daa'imni akkasii suni odoo waa baratanii maal qaba akka siyaasaattis iftoominaan gadi bu'anii gayoominaan yoo siyaasaa hubatanii baratan maal qaba Badroo Umar adde teenya qaalii fayyaa akkam jirta wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh baga jiraatte welcome dhiyaadhu badriyaa teenya ijoollee Harargeedhaa tanii odoo baalan baasin qoree baafte Oromoon jettu sanii komantii ati dhiiga namaatiin taphattaa dhiiga namaatiin hin taphatinii jee barreesse mucaan sun nin beeka yeroo hedduudhaan haala adda addaatiin jechuun sooshaal miidiyaa kana gubbatti arka bar nama kana hedduu barree sooshaal miidiyaa kana gubbatti kan haala gaariin barree fi kan haala fokkuudhaan barreessu nama hedduu barree isiniin jechaatiin jira adda barree adda baafanne sooshaal miidiyaan kun yeroo garii eenyummaa namaa namooma namaallee nu barsiise sadarkaa leevila namaallee nu barsiise odoo isa kanaan walitti dhihaachuu baanne fageenyumaafuu wal agarree waliin hubannu namni akka duritti gaaddisa walitti dhufee eenyummaa walii baruu danda'u hin jiru sooshaal miidiyaan akkuma yakka badii gurguddaa hawaasa keenya keessatti nutti gadi buusetti yeroo garii waan nu fayyadees qaba odoo waan khayrii qabuun itti fayyadamne akkumaan isiniin jiru jechuudha. Mucaan sun maal jaa dhiiga namaatiin taphattaa dhiiga namaatiin hin taphatin. Haga ati na beeytu Oromoon akka Oromootti ati na beeytu. Aniin kun murtii guutuu kun mataa kiyya bakka bu'u qofa odoo hin ta'in akka nama Islaamaa tokkotti ulamaa'ii Islaamaa fakkaadheetiin Oromoo Islaamaa fakkeenya ulamaa'ii Oromoo fakkaadheetiin bakka bu'a jeetiin ifa mana. Akkaan an asirratti dhufee haasa'uu danda'u kana ulamaa inni keenya gurguddaan asirratti dhufanii haasa'uu hin danda'an. Anarra isaan bakka bu'eetiin quuqaa isaanitti dhaabbatu dubbachuu danda'a. Manguddoo hayyoota gameeyyii siyaasaa Oromoo gurguddaa bakka bu'eetiin akka isaan asirra dhufanii jechuu hin dandeenye dhufee jechuu danda'a. Isaan bakka bu'eetiin dantaa saba Oromoo irratti waanin siyaasaa keessa turee fi hubannaa siyaasaa qabuunin gabbu'ee bakka rakkoo hawaasni keenya qabu cinaacha siyaasaadhaatii fi cinaacha amantaadhaatiinis gabbu'ee dubbadha akkasin na beeytan malee anaa murtii guutoo gidalaw filaxaw juu dhageeysanii isin ajjeesa gabbahaa dhuma karaa danqaraa namaanjuu takkaa dhageeysanii isin Kadir Martuu mucaa kiyya ilma kiyya gaarii ilma kiyya qaalii mucaa jabaadha baganaa dhufte hottu welcome dhiyaadhu waanuma xiqqumee haala saba keenyaa kanarraa nama akka Kadir Martuu irraa barii yeroo takka dubbii Kadir Martuu irraa namni dhiiroo maal hubata faa jeetiin namni Kadir Martuu irraa waa hubatu jecha isaarraa waa baru nama hayyuu qofa. Nama hayyoominni dhugumatti hayyuu uumamaan hayyoomina rabbiin kanneeftu jecha Kadir Martuu yoo kana zaahira laaltan haasofni Kadir Martuu namaa gala haasofni murtii guutuu faa yeroo garii namaaf hin galu jeetiin akkasin laala akkuma Kadir Martuuti namni dhiiroo waan hin anjuuta narraa waan hubata namni narraa hin hubanne Kadir Martuu faarraa waan hubatu faan ja'a jechuudha. Isinii galee jecha hayyoominaa jecha Kadir Martuudha hayyoota qofaatu irraa waa hubachuu danda'a. Aaqiloota rabbiin qarooma kanneef. Hakkanaa hunda rabbi ijoollee daa'ima akkanaa hunda rabbiin nu keessatti haadhiisu jajjabduu ilmaan akkanaa qabnatti dhalletti guddifna jannaatti boonnaa bar ijoollee akkanaatti isinii gala. Kanaafuu mucaan sun maqaa isaalleen dhabu mucaa jecha gadhee katabe isiniin jechuu barbaadeeti. Odoon maqaa isinii dhawellee nu qofaltan malee humaatii miti. Adabadhaa jennaan abbuma fedheenu warra jecha fokkata hayyootan ifiitii fi abboota ifii ulamaa'ota fiitti dhiiraas ta'e dubartiis ta'e warra jecha fokkata haasoytan if qusadhaa waan hin beeyne deemaa baradhaa namarraa baratanii jira. Fas'aluu ahla zikriin kuntum saadiqiina yoo dhugaa dubbatoo taatan warra dhugaa taatan warra beekurraa waa bara
akkanumatti ifirraa sooshaal miidiyaan dhiphisanaa isiniin jechuu barbaadeeti. Waan siyaasaa Oromoo irrallee humaan beektaniin caphinaa isiniin jechuu barbaadeeti. An takkaa gabbahaa du'a namaan jee du'a namaa hawween beeku abbuma fedheefu. Akkan duuneefin Oromootiyya gabbaateen duuti arraa boodaa sin barbaachisu si gaya inaaf sin jechaatiin ture. Oromoon wal ajjeesuunis namni isii jeesuudhaas gaheetu jira. Akkanaan jechaa behe jechuun akka abbaa Oromoo tokkotti. If qusannaa godhuun gaariidha. Kallattumaan hin haasa'u kiyyattu kutu Oromoota kiyya kabajamtoota qaali. Akkumaan isiniin jiru dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa wanni dhiphifamen waa'ee obboleessa keenya Jawhar Mohammad kan alis tsatsatem hin gaabbu kitaaba juutii wajji wal qababsiise maaltu deemaa jira? Maaltu deemaa jira? Nuuf gala kunis maal ta'een nuuf gala. Yoo namarraa kabarattan taate dhageeffattan taate waggaa 6 haasawaa jirra. Akkumaan isiniin jiru kitaaba guddaa barreessuu dandeessan. Kitaaba guddaa barreessuu dandeessan. Kanumaa wajji wal qabsiisee dhaamsaan gara mootummaatti qabuus dhaamsaan waraana bilisummaa Oromoo ijoollee Oromoo jaalattoota sabaa warra imimmaan haadha isaanii qoorsuudhaaf arraan tana karaa nagayaatti qaabsuu gara nagayaatiif. Imimmaan haadha isaanii qoorsuuf yaamiinsa abbootii amantaa haadha isaanii dhageeffachaa arra gara nagayaatti deebi'u kanaaf dhaamsaan qabu wajjiinis wal qabate. Walqunnama gaarii isiniin jechaatiin waa'ee obboleessa keenya Jawhar Mohammad fudhachuu barbaada. Waa'ee kitaaba. Kitaabni humaan qabu rakkoon qabu. Alis tsatsatemii rakkinaan qabu. Hin gaabbu. Akkuma hin gaabbu hin jirtutti niin gaabba. Niin sheenawa. Niin sheenawa jechuunis jira. Garuu isa kanaa wajji wal qabate hubannaan Oromoon hawaasni keenya keessumattuu arraan tana Oromoonni naannoo Arsiidhaa hoggaaniin ijoolleen takka sooshaal miidiyaa kana gubbatti fayyadamtu adeeminsa obboleessa keenya Jawhar itti hubatanii fi yookaan naannoon Oromoonni naannoo Jimmaa itti hubatan Oromoonni naannoo Harargeetis ta'u itti hubatan adeeminsa akkamitti waa hubachaa jiran akkamitti namni waan kanarraa waa hubachaa jira waan jirraan xiqqoo gabaabaa waa dubbadha. An kitaabticharraa rakkinaan qabu. Kitaabni haa dhufu waan keessa jiru laalla. Waan keessa jirus odoon dubbannallee beekuu dandeenya. Hin gaabbuun kun maaliif jaame maaliif dhufellee odoon dubbannallee beekuu dandeenya. Isinii gala dhugaa jirtu walitti himnaa jechuudha. Waggaa 6 kana namaaf jennee takkaa dhugaa saba kana barbaachiftu bakka sabni kun itti gufachuuf deemu gufaatii saba kanarraa gorreen beeynu gufachuuf deemta si gufachiisuu deeman eeggannaa si barbaachisa dhaabbadhu iflaali. Yoo dhuguman nama kana saba kanaaf nama nahu taate dhaabbadhu dubbii ilaali siin jenne jechuudha. Aboo dhaabbadhu hedduu dhabde jiraa hedduu dhabde sababaatti dhabde qabda nama diinaan dhabde irra bara 6 kana nama Oromoon ifii wal dhorkitee turre guddaadha. Nama Oromoon ifii wal nyaattee wal balleessiteetu jiraa kee kanatti dhabdee turre guddaadha. Dhaabbadhu dubbii ilaali siin jenne. Amaaraan hin dhabe yoo jette amaarri humaa keessan jiru. TPLF hin dhabe yoo jette akkana yaaftee galchitee mooraasaa jirti. Eenyutu qaabsoodhaaf jara dachaasee Oromoodha adeeminsa Oromoon ifii uumteen rakkoo Oromoon ifii xaxxeen rakkoon tun dhalatte. Oromoota kiyya kabajamtoota qaali. An nama lama hin amanu gana nama lama fuula durallee amaneetis hin beeku amanuufillee hin ta'u. Girrisoota warra dhugaan hin galleef kan ajjannoo hin qabne kan kaayoo hin qabne kan guyyaa tokko ol didichu guyyaa tokko gad didichu never ever ajjannoo dhugaa qaban kaayoo dhugaa qaban jedhan girrisoota naman. Na amani kana. Na amani an akka murtii guutuutti hin amanu. Girrisoota kafedhee haa ta'u. Girrisoonni bakka hedduu jiran. Girrisummaa jechuun xiinsammuu akkaataa ilmi namaa dubbiitti analaayizi itti dubbii ilaalu jechuudha. Akkatti namni dubbii gingeessu jechuudha. Namni waa xiinxalee dubbii analaayizi godhee gingeessuu hin dandeenye. Ni qababsa zalaalam kaayoon qabu ajjannoon qabu guyya tokko ol gigiisaa guyya tokko gaggigiisaa dhaloota bubbee jennuun san ta'a jechuudha. Dhaloota bubbee girrisaa ta'a jechuudha. Kana adeeminsaa tokkana si godhe. Hubannaa dhabaa tokkana si godhe. Wallaalaa tokkana si godhe. Kanaaf baradhu siin jenna nama dhageeffadhu warra waa hubaturraa waa dhageeffadhu dubbii bari follow up godhe faana bu'i dubbii nyaadhu alanfadhu laali dubbii adda baafadhu kanaaf jenna jechuudha.
Huma takka murteessin odoo dubbiin baranne, odoo dubbiin hubanne, huma takka hin haasawin. Gaaf tokko ol ceete gaaf tokko hin ceetin dhaabbadhu ajjannoo nama dhugaa tahii dhugaa wajjin dhaabbadhu wanni jennuuf. Girrisummaan tun si cabsite dura faristoofol akkuma nama tokko kabajaa ta'e gassi buufti isiin. Xiqqeenya mataa keetii gassi buufti. Salphina mataa keetii nama kaayoof ajjannoo takka hin qabne nama namni itti hirkachuu hin dandeenye. Namni itti hirkachuu hin dandeenye waa takkaaf hin tolle nama namni abdachuu hin dandeenye. Nama guyyaa luuyna fulee guyyaa jabaa nama biraa dheessu. Guyyaa jabaa dhiirti silaa waliin jilba tokkorra waliin dhumuu qabdu nama biraa dheessu jechuudha. San taata jechuudha. Girrisummaan amala akkanaa qabdi. Kanaafuu ani amanuu girrisummaa. Summa amanuu summa kafaruu fatubi'a alaa quluubihim fahum laa yafqahuun. Qalbiin isaanii qollofamtuudha. Danqaramtuudha. Isinii gala. Huma takkan hin fahamtu jechuudha. Faamiin qaban afaan qofaat dubbata afaan tu'uraa qabaa hubannaan qaban xiinsammuun isaanii sabaatan qabdu ajjannoon qabdu jechuudha. Hin amanuun girrisaa. Hawwata akka ol faarsee guutaa gaffaarsu kana hin amanu. Nama bolola aangoo qabu. Nama hinaaffaa aangoo qabu. Abaddanuma mani sirraa wajjin amanu amurti guutu hin amanu. Nama bolola aangoo qabu. Bolola diinagdee saaminsa hattummaa qabu. Saamuudhaaf bolola qabu. Hin amanu never ever hin amanu jechuudha. Waa sadiitu biyya teenya tanaa fi uummata Oromoo kana jeeqaa jira. Anaatu isinitti hima. Nama sadiitu uummata Oromootii fi biyyattii tana jeeqaa jira. Hattootaa fi saamtotaatiitu biyya tana jeeqaa jira. Bololtootaa fi hinaaftota aangoodhaatiitu biyya tana jeeqaa jira. Girrisaa kaayoon qabne ajjannoon qabne biyyattii tana jeeqaa jira. Uummata Oromoollee jeeqaa jira. Kanaaf Oromoo weekaaf dammaqi. Si girgireessaa jiran si shoorarkeessaa jiran. Warra ergama diinaa qabus si shoorarkeessaa jira. Amma isinii galee. Warra ergama diinaa qabuutiitu isin shoorarkeessaa jira. Oromoo dhugaan tee bakka tee jirti. Hubannaa si barbaachisaa dhaabbadhu dubbii ilaalladhu jechaa baane jechuu waggaa jaha. Odoo warri akka xiyyaa hunfaan hin gaabbu je'ee ni malaa jechuu isin jechuu barbaadeeti beeytani. Kanaafuu Oromoota xiyya kabajamtoota qaalii waa'een obboleessa keenya Jowaar Mohaammed Oromoo wal nyaachisuu hin qabu. Jowaar Mohaammed ka Arsiiti moo ka Oromooti? Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kan Jimmaati moo ka Oromooti? Sadarkaa Oromoo dabree ka Itoophiyaati, ka Afrikaati, ka addunyaati. Abbaan fedhe jaalatee jibbee. Sobaan si wajjin asii dhiichisaa ooluu hin dandeenyu jechuudha. Sobaan wal sobaa girrisaa si wajjin abadan si wajjin girrisaan oolu. Dhugaa dubbannee bakkatti aduun nu dhiite bullaa dur jenna nuti. Hayyoota Oromoo hedduudha bakka isarraa eeyinu dhabneen isiniin jedhe. Akkaataa isarraa eeyinu hayyoota Oromoo hedduurraa dhabne. Nama atinin jaaladha jettu. Galmaan nagaya jettu. Odoof du'iif siin jaanii ati arra du'aaf kennitu. Sadarkaa Oromootii fi sadarkaa siyaasaatti bakka isarraa barbaannu hedduu namaa dhabne. Bakka isarraa eeyinu sadarkaa siyaasaa Oromootti siin jenne. Joolleedhaa humaan beekan jennee tuffanne. Saba Oromoo qofaaf dhugaa himuu eegalle nuti. Saba Oromoo bira dhaabbanne Oromoof dhugaa qofa himuu eegalle jechuudha. Kanaafuu waa'een obboleessa keenya Jowaar Mohaammed ilma Oromooti Oromoof dhiisa. Tolchuu balleessuu ilma Oromooti Oromoof dhiisa. Gandatti hin galchina, arsoomatti hin galchina. Keessattuu uummanni Oromoo Arsiidha. Abo it is this people is we proud of the Arsi. Sikkoo mando. Dhugaan isinitti hima. Gadeen qabdu sikkoo mando dhugaa walitti himna. Haqa walitti himna. Uummata ulfaataaf kabajamaadha. Maqaa uummata ulfaataa kabajamaa kana ganda galchitanii sababaa Jowaariin. Maqaa naman xureessina uummata kana maqaan xureessina. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy ka Oromoo bira dabree Itoophiyaa bira dabree kan Afrikaa addunyaati. Maqaa ganda nama galchitanii maqaa nama dharrabsiisina. Ganda wal galchitanii gandatti waliin xiqqeessina. Suni safu dhablee aada dhablee baalagee qofaatiitu
بالغي قفاتيتو جوهر جي أرسومان جندك قلجة جندك تكيس ديسي يكما توس يكا إساتي نقافة تما يو يكما تيس نقا لكمس كنما قل لكمس كتابني ما بريفة ما ميت كتابني ها بريفة هنقاب قافة إن نقاب بجي كتابني سنبه خنقا ننقاب بجي وانقاب بريسوس دوبا كجرو بيخ ننقاب خجو أمو أدي من سياسة خيستي جوهر أدي من سياسة سري الرجرة خان أمة أورمو فيدو الرجرة قافين سيقافة أدي من سري دا كان أمة أورمو سبا فيدو الرجرة جوهر it is long time ago ugaan sitteema jechuudha dhugaa walitti himna dhugaa walitti himna maa ilma haadhati yaa obboleessa kiyyan taane dhugaa tanarraan dabu'an dhugaa tanarraan dabu waa malee doktor Abiyyi muummicha ministeeraa bira dhaabbachuun oromummaa nama gaafata oromummaa si gaafata kaayyoo oromummaa si gaafata wareegama muummicha ministeeraatii wajjin kafaluun dhugaa oromoo si gaafata haqa oromoo beekuu si gaafata dirqama siin jenne bar muummicha ministeeraa doktor Abiyyi cinaa dhaabbachuun dirqama oromummaatii siin jenne arra dura sitti himne bar maaliif akkasiin gallee gandummaa keessa cehaa ooltu annaan galu maaliif akkasiin gallee gandummaa keessa deemaa ooltu naan galuan ilmi namaa yeroo takka seenaa gaarii dalaga yeroo takka seenaa hamtuu dalaguunis ni mala hamtuu dalaguunis ni mala ni ta'ubata hamtuu dalagarralleedha ni gilgaala ni xiinxala waan gaariin godhe moo waan hamaan godhallee ilmi namaa ni xiinxala jaalattee jibbitee na dhageeffadhu ammas arraas irra deebi'eetiin si yaadachiisa waggaa jahan jechaa jira jecha tokkorra deddeebi'ee Itoophiyaa keessattii fi Oromoo keessatti namni sadarkaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi siyaasaa Oromootii fi akka Itoophiyaattis gaafa Afrikaattis sadarkaan namni nuti irratti madaallu isaa wajjin madaalamu never arraan tana hin jiru siin jennee waggaa jahan arraasitti himne Oromummaa jaalattaa Oromoon akka galma barbaadde geessu ni feeta dhaabbadhu nama kanaan wajjin dhaabbadhu nama kana diinaatutti heddummaate firaa fi diinaan sakaalanii harkaa qabanii nama kana diina harkaa baafadhu nama kana wajjin dhaabbadhu kuffisuu barbaadanii muummicha ministeeraa kuffisuun Oromoo kuffisuu cabsuu Oromoo cabsuu siin jenne boositti himne boleeyso Oromoo kuffisuudha siin jenne maaliif siin galle boleeyso maasiif hin galle ati eenyurra Oromoodha eenyurra Joohar kana jaalatta'oo eenyurra waboo tana jaalatta'oo ati eenyurra jaalatta bargaaf tokko waan biraa fixeetiin odoo waboon waraanni bilisummaa Oromoo kaniin an beeku bakki dhugaa sun jiraatte kaayoon dhugaa sun jiraatte kadhaqisiin jechuun malee anaa arrammoo hin barbaachisuun dheqinii Oromoo israafuu Oromoo nyaachuu Oromoo gudeeduu Oromoo saamuun ala Oromoo jeesuun ala ergama diinaa fudhattee deemuun ala ba'aa wadala harree ka ergama diinaa fudhatee taatee deemuu ala wanni biraa tokko hin jiru waggaa jaha duraan siin jee hedduu namaa bakka Oromoon irraa barbaaddu irraa dhabnee siifin lakkaawee bar yoo dhugaan gurra qabaatte qalbii tana qabaatte siifin lakkaawee bar warra ati na bilisoomsan jettee deemtu qabi Joohar irraa qabi Baqqalaa irraa qabi Maraaraa irraa itti dabali amma sii gala Kaafaa'oo jechuu kiyya waluma qabatti Kaafaa'oo Ormi adee murni adda bilisummaa Oromoo ifiin jeechi deeme kun ergama diinaa fudhatee period hooggansee Oromoodhaa kan ati Oromoodhaa galmaan ga'an jettu adeemiinsa ergama diinaa fudhatee ragaanin sii lakkaawe ragaan if duba deebitee barbaaddachuu dandeessa ragaanin sii lakkaawe waa'ee obboleessa keenya Joohar yoon fudhadhe akka nama tokkotti kan murti guutuutti kitaaba rakkoon qabu baga barreesse walaakin ammoo sa'aa tanatti yeroo tanatti mootummaa biyya bulchitu irratti Itoophiyaa irratti adeeminsa
laafaadhaan jechuu adeemsa darreedhaan siyaasaa injifannoon qabneen siyaasaa dinnichaa fi shunkurtaatiin Oromoon shunkurtaa dhabde dinnichaa qaalawe mixaaxisii qaalawe timantimii qaalawee adeemsa siyaasaa akkanaatiin biyyattii kufaatii irraa haftee adeemsa jijjiirrattee sadarkaa addunyaa dippiloomaasii isii tolfattee humna haleen qabne ittisaa biyyaa jaarrattee diriirfattee waa hunda biyya jaaraa jirtu halkanii guyyaa ollaa keessatti addunyaa irratti adeemsa siyaasaa sii diriirfattee biyyattii injifattee deemaa jirtu ballaan hin argu namni ballaan hin argu biyya tanaan arra ummatatti kaasee biyya tana diiga biyya tana cabsa sammuun jettu yoo jiraatte yoo sammuu maraataa taate malee sammuun fayyaan jirtu. Ani yeroo takka na rabbasha dhugaan isinii hima jaala kiyya qaalii Mustafaa Jaarraa akkam welcome dhiyaadhu jaala qaalii wallahi gaa haala yeroo biyya teenya jiru kanarratti wanni nuti jechaa waggaa jahan kana jechaan turin hin jirtu. Ani dhugaa yoo dubbanne wama nuti jechaa turreetiitu mul'achaa jira Oromoon nu daran caalaa waan kana baraa jiraa jeetiin amana. Waggaa jahan kana ummata keenyatti adeeminsi warra siyaasaa Oromoodha kufaa akka ta'e ummata Oromootti himaa baane ha isaan Oromoo cabsu ha Oromoo kuffisu. Aboo Oromoo yaa nama Oromoo Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuun Itoophiyaa jechuun qaaxi dhumate qabadhu wa alaykum salaam wa rahmatullahi jala qaali. Wallahi gari bareeda Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuun Itoophiyaa nama Oromoo ka biyya tanaaf yaadu ka Oromummaaf yaadu bakka tana qabadhuu siin jenne jechuudha. Oduu shufuroon haasoytu jalan deemin injifattee jirtaa injifannoo biraan barbaadin ka kufe sii miti warra siyaasaadhaan kufe warra injifannoo siyaasaatiin kufe isaantu kufe Oromoon ammaas nama siyaasaan injifachuu dadhabee Hai, Oromoon ammaas ka'ee mootummaa tana jiisee hudduu qabee dhiibee aangoorra nama fiduudhaaf Oromoon dirqama qaba ammaas. Nama ifii isaatii siyaasaan kufe. Yoo KFO'n siyaasaan kufte. Yoo ABO'n siyaasaan kufe. Yoo kabiraatiin siyaasaan kufe. Oromoon biltsiginnaa badhaadhina malee yoo namni biraa siyaasaan kufe. Oromoon biltsiginnaa badhaadhina ifii injifannoo isaatiin qaabsoo isaatiin fide kuffisee nama tokko aangeessuuf Oromoon ammaas nama bololo aangoodhaatiif maraatu machaa'u Oromoon ammaas qaabsoo biraa godhee wareegama dachaa kafalee nama aangoorra fiduu qaba ammaas Oromoon. Ta'uun qabuu akka Oromoodhaan jechaa baane akka kana namni aangoo barbaade gara jala kiyyaa jalbanti fufaa. Namni aangoo barbaade gara filmaataatiin haa dhufu kabajaadhaan haa dhufu. Siyaasni Jawaarfaan siyaasuma arrabaa ta'e hafe arrabaan eegalee arrabaan xumuramuudha. Balaaleffannaan eegalee balaaleffannaadhaan xumuramuudha. Injifannoon siyaasaadha. Arraas kufaatii injifannoo siyaasaadha. Tani Lidatu Ayyaalow ifitti beeke gurbaan Habashaadhaa sunni ifitti beeke. Waggaa 30 qaabsawe injifannoo siyaasaadhaa dhabe ani siyaasaan kasaaruu kiyyaa ifittiin murteessa. Injifannoo siyaasaati jechuun nama ummanni biyyaa jaalatee filate qofaaf ta'a injifannoon siyaasaadha. Duuba kanaa ala ummanni Oromoo dhumee ammas wareegama dachaa kafalee nama biraa Jawaar fa'aa aangootti fiduu qaba. Baqqalaa fa'aa aangootti fiduu qaba. Maraaraa fa'aa aangootti fiduu qaba. Daawwit aangootti fida Oromoon dhumee ammas. Moomarroodha aangootti fida Oromoon dhumee. Maaliif paartii nagayaa taa'anii eega aangoo barbaadan bololo aangoo qabaatan gattaa'anii paartii nagayaa ta'anii ummata keessatti caalmayaan mul'atanii dandeettiin mul'atanii filmaataaf dhihaatanii maaliif filmaataaf dhihaatanii aangootti dhufuu hin dandeenye qaabsoo biraa qaabsoo wareegama dachaa ummata Oromoo gaafatu maaliif barbaachise? Waan kana ragaa malee hin jennu. Ergama diinaati ragaa malee hin jennu. Guyyaa injifannoon 2018 dhufte already diinni maqaa adda bilisummaa Oromootiin Wallagga keessa buufata godhate meeshaachi buufachuu TPLF meeshaachi buufachuu eegaltee jenna. Ragaadhaan miidiyaadhaan OMN deemteeti waan itti aanaa hafteefaan
cubbuu akka taate haasawaa turan deem laalii siin jennamee gurra kana walii kanni yaada kana sheer godhi boo baalagummaa fi cubbuu sheer godhuu ni beeyta.